Makaba kanalma kana fura qulqullu waaqayyo tokko amen. Du'aan alatti jiraata barabaraa mudamuudhaan salatti mootii barabaraa kan ta'e gooftaan keenya Yesus Kristos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame haa ta'u. Mudoo tokko kan hin qabne haati nama hundaa haati keenya dubaroo Maariyaam ergamoonni samii wareegamtoonni qulqulloonni hundi isaanii ulfinnii fi kabajaa guddaan isaanii fi yaa ta'u. Kottaa Beetaleemii dhaqnaa. Bagaa ayyaana gooftaa keenya Yesus Kristos ayyaanawwan saglan gurguddoo keessaa dhalachuu isaatiin nu ga'ee isiniin ga'e. Ijoollee Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo kan isin jaallatu galaanan gamana gaara duubaa gaara as fagoo dhiyoo kan jirtan haaluma kamittuu bifa kanaan amma dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf gurra keessan kan saaqxan bagee isiniin ga'e jechaa attam yeroo kana geessanii attam saa kana geessan. Ameen. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame haa ta'uuti. Egaa waa'ee dhalachuu gooftaa miti daqiiqaa 2-3 waggaa 300 yoggaa sofnee waan xumurroo miti. Garuu ayyaana kana ilaalchisuudhaan kitaabni qulqulluun maal akka nun jedhu erga laallee booddee bifa kanaan Waaqayyo kan galateeffannu ta'a. Jecha kana kan dubbateen tiksoota yommuu ta'anii kan nu barreesse immoo hakima kan ta'e ogeessaa suuressuu kan qabu gargaartota 72 keessaa tokko kan ta'e qulqulluu Luqaasidha. Jechichas kan argannu achuma boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasneeti. Bara sanatti mootummaa warra Roomaa keessaa kan jiraatan hundinuu akka lakkaa'amaniif Awugusxoos mootichi Qeesaarichi ajaja baase. Erga jedhameen boodee dubbisaa gara itti yogguun dhaqoo lakkoofsa 8 tiksoonni tokko immoo naanna'ee sanatti bakkeetti halkan darbee dammaqan hoolota isaanii ni eegu ture. Ergamaan Waaqayyoo tasa isaan dura dhaabbatee ifni suuraa gooftichaas naannoo sana ifee ibse. Kana irrattis isaan naanna'anii guddaa sodaatanii. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaan isinitti mahoo. Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Baga gammaddan. Inni immoo gooftaa Kiristoosidha. Milikkita akka isiniif ta'uu fi mucaan wayyaadhaan marfamee siree horii keessaa nyaatu irra ciisee ni argattu isaaniin jedhe. Achumaanis kutaa ergamoota Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha wajjin turan. Achumaanis dhifama. Isaan immoo obboqudhaan Waaqayyoof gubbaatti nagaan namootaaf Waaqayyoo gammaduuf lafa irratti jedhanii Waaqayyoof ni faarfatu ture. Sabahat ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ akka jedhan jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara Waaqatti erga ol ba'anii tiksoonni kottaa Beetaleem dhaqnaa. Dubbii achitti ta'ee Waaqayyo nutti beeksisee kanas ni ilaallaa waliin jedhan.
Ariifachaas yommuu dhaqan Maariyaamii fi Yoosef mucicha siree horii keessa nyaatu ciisee ni argan. Tiksoonni suni mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaaf isaanitti himan hundumaa mul'isan. Warra dhagaan hundumaa immoo waan tiksoonni isaanitti himan baay'ee dinqisiifatan. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee ni yaadde turte jedha. Waaqayyoo gooftaan keenya kan nu barsiifatu bifa kanaadhaan. Kottaa Beetlehemitti dhaqnaa jedhan. Dura dursee addunyaan kun haalli inni keessa ture addunyaa cinqii, addunyaa gidiraa, addunyaa dhiphuu ta'ee ture. Namni kabajaa dura jirurraa gadi siiqee gara biyya lafaatti gadi bu'ee badii garagaraa keessa akka jiraachaa ture ni argina. Kunis waan hin tuqin jedhame, waan hin balleessin jedhame seerata gooftaan ilma namaatiif kaa'ee uumama guyyaa jaaffaa kan ta'e ilma namaatiif kan kenname sanarratti jechuudha. Ilmi namaa kun seera kana erga diigee booddee, seera kana erga cabsee booddee Waaqayyoo waadaa galeef jechuudha. Waadaan inni galeef kunis ilmoo keerraa dhaladheen si fayyisaa kan jedhu ilma namaa hundaaf galee jechuudha. Addaam qofaaf utuu hin taane. Addaamii fi abboonni Addaamii kaasee hamma dhalachuu gooftaatti jiran hundi isaanii abdii kana eeggachaa turan jechuudha. Abdiin kunis abdii cimaa, abdiin kunis abdii guddaa ture. Abdii kana arguudhaaf abboonni baay'een ni lagatu ture. Abboonni baay'een hawwiidhaan ni eeggatu ture. Abboonni baay'een soomaa fi kadhannaan gaggeessu ture. Kan akka Addaam, kan akka Noah, kan akka Malkiiseedeq, kan akka Eeliyaas, kana qofas otoo hin taane abboonni yaa'iidhaanii bakka tokkotti walitti qabamanii raajota yaa'ii raajotaa keessa jiran. Isaan kun kan akka Isaayyaas, kan akka Daani'eel, kan akka Hisqeel, kan akka Eeliyaas kunniin yaa'ii raajotaa kan jedhaman jiru jechuudha. Yaa'ii kana keessatti ni kadhatu, ni eegu ture jechuudha. Hawwii kana jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kanaadhaaf abbaan keenya qulqullichi Efreem inni Sooriyaawi maal jedhee guyyaan kun guyyaa abboonni raajonni eegaa turanidha. Mootonni guyyaa eegaa turanidha. Akkasumas luboonni guyyaa itti gammadanidha. Kana qofas miti. Raajonni raajii itti raajan kan itti dhugaa isaanii argatanidha. Raajiin isaanii kan dhugaa itti ta'edha. Warri ittiin fakkeenya dubbatan, fakkeenyas kan ittiin fakkeessan guyyaa itti fakkeenya kana argatanidha jedhee dubbatee jira. Guyyaan kun guyyaa addaadha. Ilmi namaa boo'aa kan ture, ilmi namaa gaddaa kan ture, ilmi namaa cunqursaa keessa kan ture, ilmi namaa mataasaa ol qabatee itti deemu kan dadhabe guyyaa itti ol jedheedha. Guyyaa gadi deebifamummaa otoo hin taane guyyaa itti ol jedheedha. Guyyaa abdiinsaa itti raawwateedha. Kunis abdiin isaan eegaa turan hundumti isaatiyyuu kan itti raawwateedha jechuudhaan abbaan keenya qulqullichi Efreem inni Soorichaa deebise jechuudha. Kana qofas miti ka. Egaa yogguu asitti argitan iccitii bal'aa qaba. Lakkoofsa tokko tokkoon hiiknee otoo ilaalle waan isin ajaa'ibuudha jechuudha. Garuu gara Beetlehemii dhaqneedhaan maal hojii fayyisaa achi jira, gooftaa achi jira, waaqayyo achi jira. Kanaadhaaf raaji Isaayyaas maal jedhe yogguu dubbatu mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira, maqaan isaa gorsaa ajaa'ibaa, waaqa jabaa, abbaa bara baraa, angafa nagaa. Abbaa maalii argaas keessatti qabxiiwwan gurguddoon sadii ka'ee jira jecha kana keessatti. Inni jalqabaa humni mootummaa isaa gateettii isaarratti kan jiru. Mucaan dhalate kun humni mootummaa isaa gateettii isaarratti. Inni akkana jedhe samiin teessoo koo, lafti dhaabbii koo kan jedhe mootummaan isaa kanaadha jechuudha.
Eenyummaan isaa jabina kanaadha. Inni dhalate kun immoo akkasumaanii miti. Gorsaa dinqii, gorsaa ajaa'ibsiisaa, nama dhiphuu isaanirraa kan dubbii isaatiin deebisu, warra badan karaatti kan deebisu, warra kufan kan kaasu, gorsee barsiisee uummata gabaashanii ol qofa otoo hin taane uummata addunyaa hunda jaalala isaatiin moo'ee gorsaa dinqiidhaan, gorsa ajaa'ibaatiin gara mootummaa Waaqayyootti kan deebisu ta'uusaa ifaan nutti hima jechuudha. Qabxii sadaffaan Waaqa jabaa. Mucaan dhalate kun Waaqa ta'uusaa, gooftaa ta'uusaa, uumaa ta'uusaa, uumaa waanuma hundaayyuu ta'uusaa ifatti nutti himaa jechuudha. Kana qofas miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 irratti maal jedha? Kan qaqqaban amantii ta'anii malee dhiifama, kan mul'atan hundumtuuyyuu kan hin mul'anne hundumtuuyyuu isaan uumamanii. Egaa uumaa waan hundaati, gooftaa waan hundaati. Kanaaf Waaqa jabaadha jechuudha. Waaqa jabaadha, gooftaa jabaadha, abbaa bara baraati, jiraachisaadha. Gooftaan dhalate kun gooftaa akkasumaanii miti.